Ameen. Qulqulluu jedhamtee Ariyaam teessuuti. Irra teessee kan galateeffamtu, ulfinaan kan waaqeffamtu, uumaa samiif lafa, Waaqayyoo Abbaa galateeffanna. Addunyaa fayyisuudhaaf Beetlehem dhalattee Qaraaniyoo irratti kan wareegamte, qulqulluu dhiiga keen addunyaa miicitee fayyinatti kan laatte Waaqayyo Ilmaa si galateeffanna. Qulqulluu hafuura keetiin dhaloota mana kiristaanaa qooqaa addunyaatiin lobobaa abiddaatiin kan kabajde, kan bu'uureessitee Waaqa qulqulluu si galateeffanna. Kabajamoo abbootii keenya luboota mana qulqullummaa teessoo Waaqayyoo mana Waaqayyoo keessa tajaajilaan dura Waaqayyoo kan dhaabbattanu, tajaajila kabajamaa kanaan kennaa Waaqayyoo baay'isee isiniif laateen uummata kana tajaajiluudhaaf fagoorraa kan dhuftan obboloonni koo barsiisonni wangeelaa, akkasumas akka qulqullicha Daawit meeshaa galataa qabatanii dura Waaqayyoo faaruudhaaf kan ijaajjitanuu obboloonni koo faarfattoonni, kabajamtoota uummata Gidaamii maqaa Waaqayyootiin nagaa sin gaafanna. Akkam jirtu? Lola qabna moo? Akkam jirtu? Daa'imman qofan nagaa jira. Akkam ooltanii? Galanni kan isaaf baay'ate bakka kabajaatti nu waamee akka galateeffannu sanu sassaabeef sanu eeyyameef Waaqayyo uumaa keenyaaf maqaan isaa kan eebbifameef kan galatoome nuuf haa ta'u. Kanaaf waamamtaniittu. Mee sagalee kana hundi keessan laphee keessan keessatti amanaati, arraba keessaniin immoo mee dhugaa ba'a. Kanaaf jedhame waamamtaniittu. Mata duree kana ka'umsa goonetu waliin baranna. Waaqayyoo isa fagaate nuuf dhiyeesse, isa dhokatees mul'isee akka nu barsiisuuf eeyyama Waaqa keenyaa nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan argannu kitaaba kakuu haaraa keessaa ergaa qulqullicha Phexros isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 9 irratti ta'a. Akeeki barumsa kanaa maaliif akka waamamne hubanne, waan waamameef sanammoo kabajaan akka eeggannu hubachiisuudha. Mata duree kana yeroo ka'umsa godhannu eenyu akka nu waame, maaliif akka nu waame, eessatti akka nu waame, qabxiilee sadan kana gargar baafachuun nurraa eegama. Eenyu akka nu waame, maaliif akka nu waameef, eessatti akka nu waame. Barumsa kana bal'inaan osoo keessan seeniin dura qabxiilee sadan amma isinii kaase kana tokko lamaan ilaalla. Eenyutu nu waame yeroo jennu Waaqayyo karaa tokkoonis karaa kan birootiinis waamicha isaanii dhiyeesse. Raajota irra bulee ni waama, duuka bu'oota irra bulee ni waama. Waaqayyo namoota fayyaa dhaban keessa illee bulee ni waama. Kan nu waame Waaqayyoodha. Eessatti nu waame yeroo jennu biyya lafaarra yeroo jiraannu gara qulqullummaa oobdii mana isaatti nu waama. Xumura biyya lafaarratti immoo yeroo bara keenya xumurru immoo Waaqayyo mootummaa isaarratti nu waama. Maaliif nu waame kan jennu yeroo laallu Waaqayyo jireenyaaf nu waama. Hubattaniittu deebii argattanii gaaffii sadan kanaaf? Gaaffii sadan kanaaf deebii argattanii? Uummata afaan Oromoo beektu? Isin dhiisaa. Afaan Oromoon dhageessu? Maal gaaffii nama isin gaafadhe garuu nama callisiisaa ree? Eenyutu nu waameen isiniin jedhe? Maaliif nu waame?
maal jettan eessatti nu waame lafarra yeroo jiran mana qulqullummaatti nu waame umuriin keenya yeroo xumuramu immoo eessatti nu waame mootummaa isaatti nu waame Waaqayyo. Kanaaf mata duree kana ka'umsa goonee waliin ilaalla. Qulqulluun Phexrosi barumsa kana yeroo dubbatu namoota gaa'ila qabanuuf ka'umsa haa taasisu malee xumurri isaa garuu namoota biyya lafaarra jiraannu hunduma keenyaaf keessumattuu amantootaaf jechi kun himameetu jira. Ijoollee Waaqayyoo waamichi biyya lafaarratti seenaadhaaf aadaadhuma biyya keenyaa keessatti namni yoo waamicha si waame waamichi ulfina. Waamichi maali? Uummata gidaami jirtu maaloo jirredha yoo jiraattan jirtu ilaa armooliinis naxalaa afaan irraa gadi buusaa warri dhiiraas immoo akka nama gadda taa'u harka fuutanii afaanitti maragdanii hin taa'inaatuma waan gaaffiinis hin gaafatamu akkasinii deebi'uu hin barbaanne. Waaqayyoon hunda keenya waliin haa ta'u. Qulqulluun Phexros akka maaliif akka waamamne eessatti akka waamamne eenyu akka nu waame akkamitti akka inni nuuf ibse yeroo ammaa isinitti himeen jira. Eenyutu nu waame? Waaqayyotu nu waame. Waaqayyo yoom nu waamaa kan jedhu kana barumsa kana keessatti ilaalla. Waaqayyo yeroo hundumaa nu waama. Yeroo meeqa nu waama? Yeroo hundumaa nu waama Waaqayyo. Namooti Waaqayyoon dhaga'ani maal akka argatan deebii akkamii akka argatan Phexros dubbii kana maaliif akka inni kaase akka inni dubbate ilaa dhuma irrattis hundi keessanuu yaada tokko godhadhaa jedha. Eessa irratti? Dhuma irratti yaadi keessan meeqa ta'u? Dhuma irratti yaadi keessan maal ta'u? Maree keessan booda yaadi keessan tokko haa ta'u. Walga'iin keessan tokko haa ta'u. Waaqeffannaan keessan tokko haa ta'u. Ijoollee Waaqayyoo tokkummaa keenya keessatti Waaqayyoo ayyaanni inni baay'isu jira. Tokko haa ta'u erga jedhee booda ammas immoo akkas jedha. Gidiraan nama kan biraa akka isiniin dhukkubu yookaan akka gidiraa keessanitti lakkaa'a. Rakkoo nama kan biraa irra ga'e, qormaata nama kan biraa irra ga'e, ana bira hin geenye jettanii garaa walitti jabaattanii waliin ilaalinaa jedheetu namoota gaa'ila keessa jiran Phexros dubbata. Bara nu har'a keessa jirru kana keessa mana Waaqayyoo keessa namoota deddeebinu Waaqayyoon waaqessuudhaaf namoota walitti qabamneef har'as lapheen tokkummaa qabu yaadi tokkummaa qabu ni barbaachisa moo hin barbaachisu ijoollee Waaqayyoo? Mana Waaqayyoo keessa deebi'uudhaaf mana Waaqayyoo keessa jiraachuudhaaf yaada garagaraa lama sadii qabannee dhaabbachuu hin dandeenye. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 35 irraa kaasnee yeroo ilaallu gooftaan keenya bartoota isaa tulluu Biitaaniyaa irratti ol baasee harka isaan irra kaa'ee isaaniin eebbisee jedha. Hangan hafuura isin jajjabeessu isinii ergutti Yerusaalemiin keessa turaa jedha. Waaqayyo bakka sagaleen isaa dubbatamu akka nu tursu jaalala isaa haa ta'u. Bakka ulfinni Waaqayyootti mul'atu akka turru. Bakka jireenyi jiru akka turru. Bakka galanni Waaqayyoo jiru akka turru. Waaqayyo ni barbaada. Kasoomaan akka turru. Qalbii jijjiirrannaan akka turru Waaqayyo ni barbaada. Kanarraa kan ka'e bartoota isaatiin Yerusaalem keessa turaa. Karaa tokkonis karaa kan birootiinis Waaqayyo kaleessa akkuma isinitti himee Yerusaalem jechuun biyya nageenyaa jechuudha. Waaqayyo biyya nagaa keessa sina jiraachisu. Eebbi kun bareedaadha moo fokkisaadha? Eebbi kun akkami? Ilaa biyya kana immoo biyya bareedaa biyya nageenyaa kan nama gochisu irra caalaa bakka nageenyi Waaqayyootti labsame mana Waaqayyoo keessa jiraachuun immoo irra caalaa isin nagaa yoo taatan biyyi nagaa ta'a. Mana keessan keessa namni machaa yoo jiraate si warra mana keessaa miti ollaan nagaa qaba. Ollaan nagaan godhata. Namni sammuu dhabe yoo jiraate mana sinjeeqa ollaa sinjeeqa. Namni keessi isaa nagaa qaba taanaan nagummaan isaa mana isaa bira darbee ollaa isaatiif ta'a. Ollaa isaa bira darbee biyya isaatiif ta'a jechuudha.
waaqayyo nagaa hunda keenyaaf haa baay'isu. Yerusaalemiin keessa tura, biyya nageenyaa keessa tura. waaqayyo gidaamii biyya nageenyaa haa taasisu. Biyya sana keessa tura yeroo jedhu bartoonnis harka gooftaatiin erga eebbifamanii booda Yerusaalemitti deebi'anii. Yerusaalemitti deebi'anii yaada tokkoon qalbii tokkoon guyyaa waaqayyo isaaniif waadaa galee amma guyyaan sun isaaniif xumuramutti amma waadaan sun isaaniif xumuramutti laphee tokkoon yaada tokkoon haadha gooftaati wajjin kadhannaadhaan jabaatanii turaniiru. Gooftaan waadaa kana galeef gaafa guyyaa kurnaffa hafuurri qulqulluun isaan irratti bu'e, hafuurri isaan jabeessu, hafuurri dhokataa mul'isu, hafuurri gadda isaan irraa balleessu, hafuurri ifa ta'e, hafuurri dukkana barbadeessu, hafuurri dadhabina jabeessu, hafuurri sodaa isaan irraa dhidhimsu isaan irratti roobee jedha. Hafuurri akka kanaa ummataas jiruufis ummata biyya kana jiruufis haa ta'u. Hafuurri tasgabbii laatu isaan irratti dhangala'ee jira. Ilaa dhaggeeffadhaa. Ittaan suudhaan maal jedha Phexros? Egaa yaa obbolootaa wal jaalladhaa. Gaarummaadhaanis kasoomaanis waliin jiraadhaa. Hamaa hamaadhaan hin deebisinaa. Arrabas arrabaan hin deebisinaa. Bakka arrabaa isin arraba hin deebisinaa. Bakka kanaa eebbisaa isin eebbaaf waamamtaniittu jedha. Kanaaf waamamtaniittu kan jedhu kun Phexros gaafa deebisu isin maaliif waamamtaniittu? Eebbaaf. Mee kitaaba qulqulluu keessaa namoota eebbaaf waamaman ilaalla. Angafaa abboota baraka kuumoofaa kan ta'e sababii Addaamiin lafti qoree akka biqilchitu, sababii Addaamiin lafti akka abaaramtu, ilmi namaa akka dadhabu, akka dafqee bulu, ilmi namaa bu'aa bahii guddaa keessa akka jiraatu, bu'aa malee akka hin jiraanne barinni itti ta'e sun barri sun akka ga'u waaqayyo seera uumamaa boqonnaa 12 irratti waaqayyo nama waame tokko qaba. Ijoollee waaqayyo nama kana waaqayyo eebbaaf waameera. Maaliif waameera? Natti maaka maaliif waameera? Ilaa ijoollee waaqayyo beektu waaqayyo yeroo isin eebbisuu barbaadu madaallii jallataa irra isin kaa'ee isin hin eebbisu. Waaqayyo bakka cubbuu irratti isin hin eebbisu. Jalqaba cubbuu keessaa ba'aa isin hin jedha waaqayyo. Cubbuu keessaa maal ta'aa jedha? Ba'aa jedha waaqayyo. Ba'uu keenya ni barbaada. Osoo hin ba'iin eebbifamuun hin jiru ijoollee waaqayyo. Abaarsa keessaa gara eebbaatti ba'u, dukkana keessaa gara ifaatti ba'u, gungumuu keessaa gara faarsaatti ba'u, jibba keessaa gara jaalalaatti ba'u, dadhabbii keessaa gara maalitti ba'u? Gara jabinaatti ba'u. Sana booda waaqayyoon eebbisa. Angafa abbootii baraka kuumoofaa kan ta'e sabni biyya lafaa isarraa kan ka'e akka eebbifamuuf namni sababa ta'e Abrahaamiin waaqayyo waame. Abrahaam Kaaraan keessaa biyyan si agarsiisutti ka'iitii ba'i ittiin jedhe waaqayyo. Lafti Abrahaam ture sun bareedaan turre. Bakki Abrahaam ture sun maalin turre? Natti maaloo maalin turre? Iddoo sanatti ulfinni waaqayyoo hin mul'atu ture. Abrahaam hojiin irra ture baay'een keessan ni beektu. Muka soofame xaawota qopheessuudhaan abbaan isaa Taaraa Abrahaamiin baachisee akka inni magaala keessa naanna'ee kana gurguree biddeena isaa fidu godha ture. Abrahaam meeshaa abaarsaa kana baatee joora ture. Waaqayyo jireenya abaaramaa keessaa bilisa isin haa baasu. Bakka ulfinni waaqayyoo hin mul'anne keessaa waaqayyo harka qabee isin haa baasu. Achi keessaa ba'uudhaaf sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuun barbaachisaadha. Sagalee eenyu? Mee guyyaatti isin sagalee waaqayyoo hammam dhageessu? Sagalee isin barattan keessa keessan hin deddeebi'a ta'inna. Inni isin dhageessanu akka isin sagalee kanaaf hinaaftanii jiraattan isin godha ta'inna la ijoollee waaqayyoo. Moo aluma tokko jajjeetanii, aluma tokko sagalee waaqayyoo jajdanii, aluma tokko dinqisiifatanii achuma yeroo baatan isin hirkaa badala. Abrahaam isa sagaleedhaan isa waame qaamaan isa nagarre.
biyyan si agarsiisutti dafii bayi isa qabde kana gati anis sin eebbisa jedhe Waaqayyo. Anis maalan godha Abrahaam maaliif waamame? Eebbaaf waamame. Eebbaaf yeroo waamamu garuu bakki inni jirra jire sun bakki inni irra ture sun mijataa miti. Ulfinni Waaqayyootti mul'achuudhaaf mijataa miti. Ayyaanni Waaqayyoo baay'achuudhaaf mijataa miti. Waaqayyo bakka sana keessaa ba'i ittiin jedhe. Murteessitu har'a akka Abrahaam ba'uudhaaf. Murteessaa ijoollee Waaqayyoo eebbifamuu barbaaddu yoo ta'e. Namoonni jibba keessa jirtan jibba keessaa ba'a. Namoonni sirba keessa jirtanus sirba keessaa ba'a. Namoonni ejja keessa jirtanus ejja keessaa ba'a. Namoonni machi keessa jirtanus machi keessaa ba'a. Eenyu sana eebbisu? Akka eenyu nu eebbisuuf? Akka Waaqayyo nu eebbisuuf. Abrahaam gara Waaqayyo ba'i ittiin jedhetti bahe. Seenaa isaa yeroo gabaabsinu muka xaa'otaa Yokaanis muka waaqa tolfamaa baatu sana Abrahaam caccabseetu gara Waaqayyo isa baasetti bahe. Kanarraa kan ka'e seera uumamaa irratti raajaan Waaqayyo Museen waa'ee Abrahaam akkas jedheetu barreessee jira. Ijoollee Waaqayyo seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 kaasee Waaqayyo isa Abrahaamiin akkas jedhe biyya kee firoottan kee keessaa mana abbaa kee keessaa adda ba'iitii ba'i garan biyya si agarsiisuttus ba'i. Ani saba guddaa sin taasisaa sin eebbisaa maqaa keesi aannan kabajaa eebbaafis ni taataa jedhe. Sagalee kanaaf Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Ani saba baay'ee sin taasisa maqaa kee illee maalan godha jedhe nan kabajaa. Maqaa kee maalan godha nan kabajaa. Maqaan keenya Waaqayyoon biratti kabajamaadha ijoollee Waaqayyo. Ijoollee eenyu jedhamne waa waamamnuuf? Ijoollee eenyu jedhamne waa waamamnuuf? Ijoollee Waaqayyo jedhamanii waamamuun kabaja guddaadha. Abrahaam eebbisaan ni jalqaba an saba guddaa sin taasisaa jedhe. Garuu yeroo baatu manni harmee keessa manni abbaa keessa ulfinni koo lafatti mul'atu mini. Kanaaf bakka kana gadi lakkisii ba'i. Ani saba guddaa sin taasisa. Ani sin eebbisa. Ani maqaa keessa nan kabajaa. Kanan barbaaddu taanaan ijoollee Waaqayyoo ol jettanii akka Abrahaamiin Waaqayyoon dhaga'uudha. Samiin yeroo kakawwisu dhugaadha Waaqayyo ulfinni isaa mul'ata. Aduunis yeroo ba'a biiftuurraa saaqamu ulfinni Waaqayyoo hin mul'ata. Guyyaan dhokatee sa'aatii galgala keessa immoo akkas qabbanni dhufee dukkanni immoo lafa mo'ataa gaafa deemu ammas Waaqayyo hojii isaatiin mul'ataatu jira. Jireenya keenya keessatti ulfina Waaqayyo ol qabaa deemuun nurraa eegama. Ulfina eenyu ol qabaa? Ulfina eenyu ol kaasaa? Ulfina Waaqayyo ol kaasaa. Gidaamiin baatu bakka ulfinni Waaqayyo hin jirre hin baatu. Hin baatu moo hin baatan? Hin baatani. Daa'imman fayyummaa haasa'u jechuudha. Isinis akka jiraatti yaaddu yoo ta'e Waaqayyo nu haa gargaaru. Bakka ulfinni Waaqayyo hin jirre jedhame. Bakka ulfinni Waaqayyo hin jirre jedhame. Hin jiraannu. Eessa bakka ulfinni Waaqayyo hin jiraanne barbaadaa agarsiisa mana keessan keessa. Jireenya keessan keessa barbaada. Ulfina Waaqayyo odeessina malee isa ulfina Waaqayyo hin taane yoo odeessine yeroo keenya of jalaa balleessine. Jibba keessa ulfinni Waaqayyo jira. Sanyummaa keessa ulfinni Waaqayyo jira. Mana qaalluu keessa ulfinni Waaqayyo jira. Mana ejjaa mana sirbaa mana machii keessa ulfinni Waaqayyo jira. Adaraa Waaqayyo iddoo akkasiitii ba'utu nama barbaachisa ijoollee Waaqayyo. Abrahaam ulfinni Waaqayyo bakka hin jirre sana keessa hin taa'u jedhee sagalee Waaqayyo dhaga'ee ba'e. Ba'uudhaaf sagalee isaa dhaga'uun dirqama ta'a. Waaqayyo immoo yeroo isin dhiistanii waan tokko dhiistanii baatanu gara isaatti yeroo dhuftanu haaloo akka namaa isinitti hin qabatu. Namni yoo isinitti araarame isatti waan ati narratti raawwatte ani hin daganne isiniin jedha. Hinuma dhiisi waan nan jedhani fan dhiise malee waan ati na goote moo ammas garaa isaa keessatti guduunfee kaa'anam.
waaqayyo garuu akkana siniin jedha ulfinni maqaa isaatiif haa ta'u waaqayyo garuu akkas jedha isa gara kootti dhufe ani gara alaatti beektanu sagalee kana mee isa gara kootti dhufe jedhame ani gara alaatti hin baasu wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 36 hanga 37tti sagaleen kun kan barreeffamee jiru isin dhiisaati kottaa malee isin cabsaati kottaa malee isin akka Abrahaam murteessaati gara sagalee waaqayyootti bobba'a malee gara isaatti ol kottaa malee waaqayyo eenyummaa keessan kaleessaa hin ilaalu wangeela Yohaannis boqonnaa 8 irratti dubartiin himamtee dhufte isa waamicha waaqayyo dhageessee osoo hin taane himatamtee dura waaqa arjaa sana dura gooftaa isa arjaa sana dubartittiin dhuftee dhaabbatte boquu ishee lafa buustee kan dhaabbatte hunduu himata yeroo ishee irratti dhiyeessu isheen yakkattiin himamte sanaan dhuguma yakki sun hojii ishee wanna tureefu mataa ishee lafa buuste waaqni keessan yeroo isin mataa buustanii dhuftan yeroo isin gophooftanii dhuftan yeroo isin gadditanii dhuftan seenaa keessan jijjiiruudhaaf gooftaan amanamaadha. mee namoonni cubbuun qabne yoo jiraattan dubartii kana irratti murteessaa ittiin jedhe akaadhaan mee ishiree baati mee ajjeesaa namoonni cubbuun qabdan taatan yoo jiraattanin waan nama dhibu keessaa mana sana keessa namni cubbuun qabne yoo jiraate gooftaa qofa hundinuu cubbuu isaanii ilaalaa ba'anii dubartittiinis akka mataa ishee lafa buusteen ija isheetiin hattee warra ishee himatan akkamitti akka ba'an sana ilaalta adaraa waaqayyo yeroo mana waaqayyo dhuftanii kadhannaa dhiyeessitanu nama himachuuf hin dhufinaa seexana himachuuf hin dhufinaa seexanni rukutameera yaa waaqayyo kannaa goote maraaf galanni siif haa ta'u jechuuf kottaa dura isaatti immoo waan isin dhiphisu yoo jiraate dura isaa kaa ergaa qulqullicha Phexros isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 7 kaastanii yeroo ilaaltanu isa isin dhiphisu aangoo qabeessa kan ta'e dura waaqayyo dura ka'aa waaqayyos yeroo isaatti yoo gadi qabamtani waaqayyo yeroo isaatti ol isin qabaa diinni keessan diiyaabiloos isin liqimsuudhaaf akka leenca aadu akka leenca aadeetuma xirqaneetuma liqimsuuf barbaadu seexanni naannoo keessan akkas naannaa garuu isin isa si yaaddeessu dhiphina keessan dura eenyuu ka'aa jedha dura waaqayyoo ka'aa dubartiin sun mataa ishee gaafa lafa buustu warri si himatan garam jiru ittiin jedheera gooftaa warri na himatan hin jiran tokko lama dhanii ba'aniiru ani qofaa kottan hafeetti ani sitti murteessu hojii amma hojjette kanatti ittiin deebiin lammee hojii akkasitti hin deebiin jedhe dubartii kana bilisa baasee isa gara isaatti dhufe inni garamitti hin baasu gara alaatti hin baasu isin ijoollee guddistan yoo ganamaa kaasanii hanga galgalaatti isin hin tajaajille yoo ta'e mana barumsaatti ergitanii isaan bakka hin taane oolaniiru yoo ta'e lagatti ergitanii bakka hin taane deemaniiru yoo ta'e qoraan cabsuutti ergitanii isaan bakkeedhaa taphachaa oolan yoo ta'e galgala harka qullaa yeroo dhufanu ishoo baganaa galteettanii harka dhungattanii biddeenatti laattus hin taasiftu kanan gootuun isin hin jedhe hin gootan maaliif jennaan bakka isin feetan hin oolle mucaan keessan badettaniituma balbala gartti deebistanii dukkana keessa ariitu waaqayyo garuu balleessaa keenya kaleessaatu hin taane deebi'uu keenya har'aa ilaala warra lapheen isaanii cabee gara isaatti dhufaniif gooftaan dhiyoodha jedhamee barreeffame Abrahaam dhiisee ba'e waaqayyos Abrahaamin waan hedduudhaan eebbise Abrahaamin waan hedduudhaan eebbise maaliif nu waame waaqayyoo jenne nu eebbisuuf nu waame maal nu gochuuf nu eebbisuuf karaa kan biroo waaqayyo maaliif nu waame yoo jenne nu fayyisuudhaaf nu waame waaqayyo nu fayyisuudhaaf kan isaan nu taasisuudhaaf nu waame fayyuun barbaaddu ijoollee waaqayyo fayyinan barbaaddu waamicha waaqayyo dhagaa seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 8 irra Addaam dura waaqayyotti yakka dalagee waan waaqayyo raawwatin ittiin jedhe raawwate leexaadhuma isaa ta'e ulfina waaqayyo isarraa haqamee Addaam qullaa isaa dura waaqayyotti godaanee ture waaqayyo kanan beeku inuma beeka ture Addaamiin garuu jaalala guddaadhaan jannata keessa deebi'ee Addaam
Addaam garam jirtattiin jedhe. Gaaffiin Waaqayyoo kun har'as baroottan keessa darbe har'as tokkoon keenya sammuu keenya keessa jira waamichi kun. Maaloo ijoollee Waaqayyoo bakka jirtanu akka Addaam bakka salphinaarra yoo jiraattan eeyyee yaa gooftaa bakka tina keessa hin jiru ati iddoo akkanaarra keessee turte mucummaadhaan ati anaan na dibdee turte ulfina na dibdee turte jaalala na dibdee turte teessoo ati na keessarra hin jiru achirraa gadi siqeera ati abbaa araaraatii ol na qabi jettanii gooftaa kanatti kadhannaa keessan dhiyeessuun isinirraa eegama. Addaam anqullaa koo ta'een mana kee keessa hin jiru si duraa godaaneera ittiin jedhe. Sababii Addaam gooftaan qullaa isaa Beetlehemitti dhalate jalqaba addunyaa kanarratti dhufes qullaa isaa dhufe xumura addunyaa kanarrattis qullaa isaa addunyaan fannoo irratti ol baaste. Addaamiin ilmaan Addaamiin addunyaa ulfinatti haguuguudhaaf Addaam yeroo waamamu cubbuu isaa himateera. Mee Waaqayyo si waameera sagalee isaatiin har'as isinis mee dura Waaqayyotti cubbuu keessan himadhaa. Caba keessan suphuudhaaf. Mee namni dhukkubsatee mana yaalaa deeme bakka isa dhukkubu dooktaratti hin himatu. Mee isinis cubbuu isin dhukkubse Waaqayyotti himadhaa. Cubbuu isin rakkise mee Waaqayyotti himadhaa. Yaa Waaqayyo hidda cubbuu kana ati doomsi naa kuti naa balleessedhaani hin danda'a Waaqayyo. Ogeessa fayyaa keenya jireenya keenyaaf dursaa kan ta'e Waaqayyoodha. Addaam dhala keerraa dhaladhee sin fayyisa kan jedhu kakuu waadaa kitaaba kufaalee irratti galee Galaatiyaa boqonnaa 4:4 irratti qulqulluun Phaawulos maal jedha xumurri barichaa yeroo ga'ee jedhe bara gidira Addaam Waaqayyo xumuree fi guyyaa haaraa isaaf lakkaa'eera. Xumurri barichaa yeroo ga'u Waaqayyo samiirraa gadi bu'ee durbeerraa dhalatee Addaamiin fayyiseera. Waaqayyo kan inni nu waamuuf kan inni gara keenyatti sagalee isaa dabarsuuf nu eebbisuudhaaf nu fayyisuudhaaf. Ijoollee Waaqayyo gaaffii tokko isin gaafadha. Beekumsi nama boqochiisa? Natti maaloo beekumsi nama boqochiisa? Qabeenyo ana na dhiba. Iyyeessi sin dhiphata dureessi sin dhiphata biyya lafaa kana irratti. Inni baratees dhiphina qaba inni hin barannes dhiphina qaba. Inni maatii qabus inni waan qabnes lachuu qixxeedhuma dhiphatu. Namni yoo maal godhe dhiphina isaarraa boqochuu danda'a yoo jettanii waamicha Waaqayyoo dhaga'e gara Waaqayyotti yoo dhufe boqotan. Gara eenyutti yoo dhufe? Gara Waaqayyoo. Wangeela Luqaas irraa yeroo ilaaltanu wangeela Luqaas boqonnaa 12 irraa nama ooyiruu isaarraa midhaan oomishatee gombisaa guuttate tokkotu jira. Namichi kun midhaan isaa kana gombisaa irratti galfachuudhaaf mee midhaan baay'een naa galeera oomishni naa mijateera jedhe gombisaa gurguddaa isaa xil godheetuma midhaan isaa guuttate. Erga midhaan isaa baay'ate sana erga laalee booda akkas jedhe yaa lubbuu koo gammadi jedhe. Yaa maal koo jedhame yaa maal koo yaa lubbuu koo maal ta'e gammadeera. Namichi kun lubbuu isaa kan inni ittiin gammachiise maaliin isinitti fakkaata? Lubbuun isaa hin gammanne garuu maal ta'e ittiin jechaa jira? Gammadee jechaa jira. Qabeenya baay'ee waan argateef Oriyoo warra waan baay'ee argateef midhaan waan galfateef yaa lubbuu koo gammadii erga jedhee booda bara jireenya keetii kan si ga'u bara jireenya kee kan si ga'u soorata kee maal taatetti argatteettaattiin jedhe. Achi booda Waaqayyo gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos akkas jedha wangeela Luqaas boqonnaa 12 lakkoofsa 15 irratti lubbuun namaa kan boqochuu danda'u kan quufuu danda'u baay'ina qabeenya isaatiin miti jedha. Baay'ina maal isaatiin miti?
baay'ina qabeenya isaatiin miti egaa of eeggadhaa hawwiin taanirraasi of deebisaa jedheetu dubbii kana fakkeenyaan dubbateedha. Namni qabeenya hedduu qabaateedhaaf sammuun isaan tasgabbaa'u, sammuun isaan boqotu. Hiyyeessis har'a ba'anitti baay'ate, dureessis har'a ba'anitti baay'ate, ba'aan addunyaa irratti baay'ate. Kiristoos ol kaasee ba'aa keenya nuu baateera. Cubbuu addunyaa fannoo irratti baateera. Cubbuu addunyaa sababii addunyaan badii dalageef, sababii addunyaan cubbuu dalageef Iyesus Kiristoos cubbuu addunyaa barbadeessuuf hoolaa ta'ee dhufeera. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 29 irratti maal jedha? Yohaannis ani waa'ee qalbii jijjiirrannaadhaaf kunoo bishaaniin isin cuuba, hafuuraaf bishaaniin isin cuuba kanan jedhe waa'ee isaa dursee kanan isinitti hime. Ani isaaf daandii qajeelchuuf dursee tan dhufe malee ani san turre. Inni anaan na caalu kan na dura ture teellaa koo kan dhufe inni kunoo hoolaan Waaqayyoo cubbuu addunyaa kan barbadeessu. Hoolaan eenyu dhufeera jedha? Hoolaan Waaqayyoo dhufeera. Bakka Yisahaaq daggala keessatti idda isa Saabeeqin hidhamee kan ture hoolaan bara kakuu haaraa dhufe. Hoolaan addunyaa irratti cubbuu addunyaa baate. Maal jedhe Isaayyaas? Dhaloota keessaa eenyutu hubate jedha ijoollee Waaqayyo. Dhaloota keessaa eenyutu hubate? Dhugaadha, dhaloonni hin hubanne. Sabni biyya lafaa baay'een hin hubanne. Fayyinni akkamitti akka ta'e, boqonnaan akkamitti akka ta'e, jireenya akkamitti akka ta'e. Namoonni baay'een har'a boqonnaa argachuudhaaf nama isaaniin godaansise yoo godaansisani waan boqotan isaanitti fakkaatu. Foon isaanii dhaqee ciisu malee sammuun isaanii gonkumaan ciisu. Namoonni tokko tokko nama isaan kabale isaan immoo dhiitanii yookaan dullaadhaan sammuu isaa yoo gargar saaqani waan boqotan isaanitti fakkaata. Gonkumaa boqochuun hin danda'amu. Silumaa akkana isiniin jedhee hamaa hammeenyaan hin deebisinaa. Isa isin abaare eebbisaa malee isinii eebbaaf maal taataniittu? Waamamtaniittu. Eebbaaf maal taataniittu? Waamamtaniittu. Ijoollee Waaqayyoo egaa eega beekumsi nama hin boqochiisne. Egaa eega beekumsi nama hin boqochiisne, eega qabeenyi nama hin boqochiisne, eega harkaa qabaachuunis nama hin boqochiisne, eega harkaa dhabuunis nama hin boqochiisne, maaltu nama boqochiisaa yoo jennee sagalee Waaqayyoo dhaga'uudhaaf gara Waaqayyotti deemuudha. Sagalee eenyu dhaga'uudhaaf? Abeet! Isinis sagalee Waaqayyootiin akka boqottanuuf tajaajiltoonni kiiloomeetira amma kan kaleessa halkan kan kaane isin bira ga'uudhaaf gommaa qilleensaan guutameera. Waaqayyoo nu gargaaree amma kana konkolaannee wanni isin bira geenyeef uummanni gidaamii akka boqotuuf, akka maal taatanuuf, akka boqonnaa argattanuuf, akka boqottanuuf immoo sagalee Waaqayyoo isa damma caalu dammillee yoo mi'a hin hadhaa. Ijoollee Waaqayyoo sagaleen Waaqayyoo baay'inaan garuu hadhaa keessan isin keessaa doomsa. Namni qabeenya isaatiin hin boqotu. Namni humna isaatiin hin boqotu. Namni taayitaa isaatiin hin boqotu. Namoonni hubannaa dhabuurraa kan ka'e boqonnaa argachuudhaaf isaan kan mana dhugaatii galu. Boqonnaa argachuuf isaan kan bakka bashannanaa adda addaa deemu. Boqonnaa argachuudhaaf sammuu isaa tasgabbeessuuf inni tokko tokko wayyaa yoo ofirraa baaseetu balbala namaatti sirbaa bula. Boqonnaa argachuudhaaf daandiin isaa tokkoof tokko. Gara eenyutti dhufu? Gara eenyutti dhufu? Sagalee eenyuu dhaga'u? Ilaa akkas jedhamee barreeffamee jira. Wangeela Maatiyuus boqonnaa 11 lakkoofsa 28 kaastanii yoo ilaaltanii isin warri ba'an keessan isinitti baay'ateedha. Dhugaadha, ba'aa baay'een nutti baay'ate. Nutti baay'atee jira. Dhugaa ba'aan hedduun nutti baay'ate. Jibbi ba'aa nutti ta'eera. Wal mormuun ba'aa nutti ta'eera. Jireenyi nutti ulfaateera, ba'aa nutti ta'eera. Cubbuun nutti baay'ateera, ba'aa nutti ta'eera. Warri kaleessa wal jaallannu har'a hamaa walitti taane ija keenya wal diimnee wal ilaallaa kun ba'aa nutti ta'eera. Nagaa sammuu hin qabnu, tasgabbii onnee hin qabnu, ba'aan hedduun nutti baay'ateera. Ba'aa kana dura Waaqayyotti finnee lafa kaa'u nurraa eegama. Dura eenyutti? Dura eenyutti? Ilaa dura Waaqayyotti lafa kaa'u nurraa eegama. Raajii Isaayyaas boqonnaa 46 lakkoofsa 8 irratti maal jedha? Raajaan Waaqayyoo Isaayyaas isin warri cubbuudhaan daangaa daddarbitanu amma gara Waaqayyotti deebi'aa.
amma gara eenyutti deebi'a gara waaqayyotti deebi'a akkasatti deebitanuuf waaqayyo si waameera akka boqottanuuf waaqayyo si waameera isin ba'an keessan kan isinitti baay'ate gara koo kottaa anis immoo isin boqochiisa waaqayyo erga nu waame erga nu boqochiise maal nu gochuu barbaade yoo jettanii gaafattanii waaqayyo nu waame nu boqochiise xumura irratti nu fayyisuuf nu waame maal nu gochuuf gama sanaan dubbattu maal nu gochuuf nu fayyisuuf nu waame raajii Isaayyaas boqonnaa 30 lakkoofsa 15 irratti maal jedha deebi'uudhaan jedha maal ta'uudhaan deebi'uudhaan boqochuudhaan ni fayyitu jedha gooftaan deebi'uudhaan boqochuudhaan maal taatu ni fayyitu warri hamaa keessan irraa deebi'uudhaan sagalee eenyu dhageessani sagalee waaqayyo dhageessani warri gara qaalluutti fiigdanu warri gara dubbiitti fiigdanu warri gara biyya lafaatti fiigdanu warri gara cubbuutti fiigdanu sagalee waaqayyo dhaga'uudhaan deebi'uudhaan ijoolleen lamaan Yerusaalemii kaanii gara Emaawusitti deemanu sagalee waaqayyo dhaga'anii eebbifamanii erga boqotanii booda fayyuudhaaf gara Yerusaalemitti deebi'aniin simboon alkanii jabinni dukkanaa isaaniin hin qabne erga manni isaanii eebbifame booda erga biddeen isaanii eebbifame booda maaloo ijoollee waaqayyo erga waaqayyo mana keessan eebbisee booda mana waaqayyoon baqatinaa iccitiin isin eebbifamtan gara mana waaqayyotti dhufuudhaan waaqayyo isin eebbiseera wanna ta'eefu isaafuu oquba galchuuf isaafuu galata galchuuf halkanii guyyaa fiiguun isin irraa eegama bara kan murtuxxee fiigaartu kana keessa waaqayyo irraa deebinee miti waaqayyotti deebinee iyyuu baay'ee boo'uun nurraa eegama jechuudha yeroo laguu keenya kana keessa baay'een keenya ganama sagaduuf hin dhufnaa qiddaasee qaddasiisuuf hin dhufnaa kana kanan goonaa garuu ayyaanni du'a ka'umsa Kiristoos erga labsame booda guyyaa 50 immoo irra deebisniiti waan biraa hojjenna biddeena nyaachuu kanas ala sanan gashuun ji'a 2 guutuu gubadhe gooftaa koo halkanii ganama shiroon natti hin dhufiniin tolli sinatti hin dhufiniin yeroo sana bataskaana dhaquuf yeroo hin qabnu silaa Arbii fi Jibaatis gaafa sana maal ta'a abbaa ishiitti gaa tumuudha akka sana booda cubbuu akkasii sana keessa deebine ila deebisnee akka fooyyessinu foon keenyaaf deebisnee kaka'umsa akka goonuuf osoo hin taane guyyaan 50ffaan sun kan laatameefi ayyaanni waaqayyo biyya lafaa yeroo inni dhuunfate uummanni gaddan qabu Kiristoos bartoota isaatti wajjin halkan 40 guyyaa 40 wajjiniin ture bartoonni gadda keessaa deemanii misirroodhaa wajjin kan turu egaa miinjeen hin soomu waan ta'eef hin lagatu wanna ta'eef Kiristoosii wajjin guyyaa 40 gammachuu isaanii ibsanii utuu ijji isaanii ilaalu immoo ol ba'e akkuma ijji isaanii ilaaletti immoo deebi'ee ulfinaan dhufaa jedhameetu bataskaana gara keessatti himamaaf yeroo faasikaa keenyas faasikaan keenya nuuf qalame Kiristoos jennee yaadna jechuudha kanaaf ijoollee waaqayyo kan inni nu waamuuf nu eebbisuuf nu waama waaqayyo kan inni nu waamuuf nu boqochiisuudhaaf nu waama akka boqonnuuf boqonnaa yoo barbaaddan namni qabeenya isaatiin hin boqotu abbaan qabeenyaa yaa lubbuu koo gammadigaa bara jireenya kee kan si ga'u biddeen kee siif laadheeraatti jedha namni addunyaa mara yoo buufate lubbuu isaa garuu yoo miidhee maal bu'aa qabaa jedhe gooftaan wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 26 irratti namni addunyaa irratti bu'aa yoo buufate lubbuu isaa garuu yoo miidhe bu'aa maalii argata maal isa fayyada dhugaadha namoonni baay'een waaqayyoon dhabanii qabeenya qabanii darban turan namoonni waaqayyoon qabatanii darban immoo lubbuu isaaniidhaaf waan gaarummaa argataniiru fakkeenyaaf wangeela Luqaas boqonnaa 16 lakkoofsa 19 kaasee hanga 31 yeroo laaltanu nama baay'ee hiyyeessa ta'e fayyaa dhabee balbala namaatti gatame bara jireenya isaa gadadoodhaan jiraate nama madaa'ee madaan isaallee abbaan qabeenyaa sun saroota qorraa fageessaa foon isaa summii ta'uu danda'a saroota qona jala ajjeesuu danda'a namni ittiin jedhame Al'aazaar kan jedhamu balbala nama dureessa sanaatti kufee tureedha kitaabni qulqulluu ijoollee waaqayyoo nama baay'ee tarra karaa irratti kufee jira
nama baay'eetarra qalbiin isaa qufee jira nama baay'eetarra fayyaa dhabuudhaan gorsa keenyas gargaarsa keenyas kan barbaadu namoonni waaqayyo qabeenya keessan harka keessan eebbise mee namoota harka qalleeyyii namoota fayya dhabeeyyii mee goraati ilaalaa Yesuus Kiristoos waggaa 3 bara tajaajila isaa biyya lafaa kanarra jiraata namoota akkasiitiif qoricha ta'ee darbe namoota rakkataniif rakkoo isaanii furuudhaaf umurii keenya waaqayyo nuuf dabalu hin ta'u agabaabsu maala meeniin kun madaalli biyya kanarratti akkami meeqa ree kiiloonsa miyaadhaa baay'ee ameen ittanu ijoollee isin dhibee maalii qabdu kolfaa ilkaan bareedduu qabdu waaqayyo hunda keenya waliin haa ta'u namichi dureessi sun balbala isaatti nama kufee sana ilaaluu dadhabe nama waaqayyo isa laale nama waaqayyo mil'ate inni garuu mil'achuu dadhabe beela'aa sana irratti garaa jabaate kan dheebote irratti garaa jabaate namicha dureessa sana dureessa kan taasise eenyudha miinatti maa eenyudha ilaal tokko waaqayyo wanta inni qabeenya nutti laatuufi namoota dhaban immoo akka gargaarre sooroma waaqayyo qabeenyummaa waaqayyo siif laatu kan jedhamu galanni waaqayyoof kara nama harka dhabeessa sanaatiin gara nama harka qalleeyyii sanaatiin gara nama fayya dhabeeyyii sanaatiin eebbi kara nama sanaa akka nuuf dhufuuf kun ta'a ijoollee waaqayyo malee namni hiyyeessa ta'e nama fayyaa dhabe irratti waaqayyo dheekkamee miti kitaabni qulqulluun akka dubbatutti iyyuu namoota fayyaa dhaban al tokko rakkatanii ciisanuufu waaqayyo ulfina isaa akka isaan irratti ibsuuf kun ta'eera kitaabni qulqulluun wangeela Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 4 irra yoo ilaaltani ulfinni waaqayyo akka mul'atuuf kun ta'eera Al'aazaariin ilaaluu dadhabe namichi dureessi sun barri Al'aazaar xumurame gara waaqayyotti fudhatame Al'aazaar barri isaa maal ta'e barri isaa xumurame ijoollee waaqayyo meetu barri keenya hin xumuramin xumurri keenyas akka bareeduuf har'a gara laphee keenyaatti haa deebinu galgalli keenya akka toluuf gara laphee keenyaatti haa deebinu sagalee waaqayyo waggaa waggaanumaan dhageenye deebinee akkuma sanatti akka nama biyyoo keessa gangalatu osoo hin taane biyyoo keenya cubbuu keenya urgufanne dura waaqayyo imimmaaniin galataan akka dhaabbannuuf tuqamne akka waaqeffannuuf gara waaqayyotti deebi'uun nurraa eegama namichi dureessi sunis namichi hiyyeessi sun Al'aazaar du'ee gara mirga Abrahaam deemee taa'eera gara Abrahaam deemeetu taa'e Abrahaam bira galee yeroo taa'u dureessi sunis immoo du'e fageenya irratti ilaalee jira eenyuun Al'aazaariin eessa taa'e mirga Abrahaam jannata keessa taa'e maaloo Abrahaam Al'aazaariin naa ergina nama kaleessa biyya lafaa irratti akka biyyoo irratti tuffate akka sareetti nama tuffate lakki kaleessa ture atis bara kee itti bashannante addunyaa darbitu keessatti jiraatteetta kaleessa waamicha waaqayyoo dhaga'uu diddeetta Al'aazaar balbala kee ciisee maqaa waaqayyoo sitti waama ture maqaa waaqayyoo ulfina kennu diddeetta har'a nuuf si gidduu sulula guddaa isaatu jira qilee guddaa isaatu jira ati gara keenyan dhuftu nutis gara keetti hin deemnu waaqayyo ayyaana isaa baay'isee mirga Abrahaam akka nu kaa'u jaalala isaa nuuf haa ta'u kanaaf sagalee waaqayyoo dhaga'anii biyya lafaa irratti namoonni namootaaf garaa laafanii waaqayyoon biraa araara argatu walitti garaan jabaatina namni biyyi lafaa kun burreedha inni ulfaate salphachuun isaa nafu inni quufe beela'uun isaa nafu inni dheebotes dheebuu ba'uun isaa nafu inni beela'es deebi'ee quufuun isaa nafu jireenya isa tasa ta'e kana jireenya isa qulqulluu ta'e gara fuulduraatti garuu jiraachuudhaaf waaqayyoon duratti kasoomaan jiraachuun hin barbaachisa saniin booda obboloota shaniin qaba biyya lafaarraa bakka hin jiru kana lafa abiddaa kana lafa gubannaa kana akkan dhufne Al'aazaar kitaaba banamee dubbifamu ture balbala koo kan ture ani garuu Al'aazaarin dubbisuu hin dandeenye obboloonni koo shanan biyya lafaarra jiranu daandii Al'aazaarin rakka bu'anu maaloo kan du'an keessaa jaratti ergi isaan hin lallabu isaan gubaddeetti akka dhufanii jarri hin dabalamne namichi sun sana booda maal jedhe beektu Abrahaam isaan Musee raajota kitaaba biyya lafaarraa ni qabu yoo dhagaan isaanii na dhagaani isaaniin dhagaanii hin deebi'an taanaan kan du'an keessaa ka'anii illee yoo dhaqanii qalbiin jijjiirratanii
ijoollee waaqayyo warra jiran irraa baratanii akka qalbii jijjiirratan inni isin gargaaru kan du'an irraallee Abrahaam kitaabni qulqulluun lafarra jiraaf Museen isaaniif jiran har'as uummata gidaamiitiif kitaabni qulqulluun har'a himamaa jira sagalee waaqayyo har'a himamaa jira waaqayyo karaa tokkoonis karaa kan birootiinis ni dubbata jedhe abbaan keenya Iyyoob namni garuu hin hubatu jedhe dhaloonni hin hubatu jedhe Isaayyaas Iyyoobis namoonni hin hubatan jedhe mee waaqayyo hubannaa Solomooniif laate hunda keenyaaf haa laatu jireenya keessan irratti waaqayyo hamoo qabeenya keessan irratti waaqayyo moosisaa baatanii yeroo galtan hunduma irratti ulfina waaqayyo yoo mul'istan xumurri keenya bareeduu danda'a kanaaf maal taatanidha kanaaf maal taatanii mata duree iyyuun irraanfattanii anoo gidaamiin jiramoo hin jirochaanuu jiraam naagaluu didiyaa jira wansa kanaaf maal taatanii maal ta'uuf eebbifamuudhaaf waamamneedhaame eebbifamuuf waamamneedha boqochuuf waamamneedha qalbii jijjiirrachuuf waamamnee jedha waamicha keessan kana kabajuutu isin irraa eegama xumura irratti kanan isinitti himuu barbaadu wangeela Maatiyos boqonnaa 22 irra seenaa jiru qofa isinitti hime barsiisaan lammaffaanis wanna jiranuuf gara isaatti darbina wangeela Maatiyos irraa mootiin tokko cidha qopheessee waliigalaa irra mootichi cidha qopheesseetu namoota karaa darban daldalaa daandii irra deemu qote bulaa ooriyoo irra jiru dafqaan bulaa mana namaa duuba jiru osoo nafin hundumaa naa waama hundinuu dhufanii cidha kanarratti tolaan haa hirmaatanii haa nyaatanii garuu wayyaa cidhaa uffatanii haa argamanii na dhagaa jirtu wayyaa cidhaa maala ta'an uffatanii haa argamanii mana cidhaa yoo rattan amma gaafa sargiin jiru uffanni sargiif ta'u gurraacha uffata jedhattus maal jettan mana gaddaa immoo gaafa dhattanu uffannaa ispoortii uffatanii dhattu maal jettan hin fakkaatu miti hundumti isaayyuu bakka bakka qabaa jechuudha uffannaa ispoortii uffannaan lafti argama keessanii dirree uffannaa gaddaa uffannaan lafti argama keessanii mana cidhaati mana gaddaa uffannaa adii uffannaano mana cidhaa uffannaa cidhaa uffatanii dhufan uffata cidhaa kan jedhamu kun dubbii keenya gabaabsuudhaaf jaalala maal uffatanii dhufan jedhe jaalala uffatanii haa dhufanu uffata cidhaa jedhamti jaalalli jaalalli immoo karaa kan biraatiin waaqayyoodha namni waaqayyoon uffate humtuu isatti hin qorru namni waaqayyoon uffate jaalala uffateera namni jaalala uffate waaqayyoon uffateera hojjettoota isaatiin ba'aatii naa waamaa jedhe akka sila konkolaataan joorree si waamne sana nu qophooftanii nu waamtan seenee madhufne gaafa si waamnu iyyuu akka qaana'u taane nutu keessummaadha moo suntu keessummaadha dhugaa jettu kanaan mana irra joorree si waamne ilaa ijoollee waaqayyoo sagaleen waaqayyoo waaqayyo yeroo dubbatu reeffi guyyaa afurii ol ka'ee ijaacha eenyu yeroo dubbatu maaloo natti maaka waaqayyo yeroo dubbatu galaanni hin saaqama waaqayyo yeroo dubbatu kanarra bidhame ni kama seenaan hin jijjiiramne hin jiru yeroo eenyu dubbatu hin jedhu yeroo waaqayyo dubbatu deemaatiin hawaamaa jedhee hojjettoota isaa akka daandii irratti erge isa gabaa raqaa jiru gaafa waamu ayyaroon qabu harree fe'ee hin jira gabaan deemaa jira cidha mootii irratti argamuu hin danda'u isa kaan immoo gaafa deemanii waamanu lakkeenoo qotiyyoo camadeetan jira qotiyyoo tunikiin yeroo hin qabu hundumtuu yeroo dhabe jira baay'een waamamanii maal jettan yartuu isaaniitti argame muraasatti argame garuu kan waamame meeqa baay'ee waamame akka waamichaatiif dirreen mana qulqullummaa kanaan argamu ture akka waamichaatiif asuma immoo kan dhufe keessa meeqatu lapheen cabee meeqatu sammuun isaa ijaaramee akka deebi'u Kiristoos abeeku wayyaa cidhaa sana uffatanii dhufan jennaan muraasatu dhufanii warruma muraasaa keessaa iyyuuti tokko gonnoffee uffatee gidduu jaraatti argame wayyaa cidhaan uffanne abbaan cidha qopheesse yeroo ilaaluu dhufu akkan sila siniin jedhe
mana gaddaa dhaqanii qumxaa ispoortii uffatanii taa'u jechuudha. Oggaa laalu cidha mootiiti kabajamaadha uffannaa cidhaa uffattee argamuu qabda turte maaliif fira koo wadaajee ittiin jedhela maaliif fira koo cidha kootu uffatte moo cidha koo keessa yeroo dhuftee teesse akkam gonnoffee uffannaa baarsaa uffattee dhufta kana gadi baasaa kun cidha bareechine gara abidda dhaabnettis baasaati gataa ittiin jedhe. Waaqayyo abidda sana keessaa nu haa oolchu. Ilaa yeroo waaqessitan jaalala uffadha. Maal uffadha? Jaalala uffadha. Wayyaa bareechuu iyyuu miti. Wayyaa keessan tarsaasina laphee keessan tarsaasaa jedha. Raajii Yu'eel boqonnaa 2:12 irratti. Laphee keessan tarsaasaa jechuun maal jechuudha? Ammeenya laphee keessan kophee miila irraa baastan erga mana qulqullummaa ol seentanii ammeenya immoo laphee keessan keessaa baasaati mana Waaqayyoo keessa seenaa. Dubbii baasaati. Soba baasaati. Tolchummaa baasaati waan gaarummaa hojjedha isa uffadhaati seenaa jedhameetu kitaaba qulqulluu irratti barreeffame. Yeroo sanaan booda namicha kana baasaa jedhe. Isa iyyuu kan argaman muraasa ijoollee Waaqayyo. Erga dura Waaqayyoo dhufne akkam baane Waaqayyoon waa oolchu. Akkam baaneef wayyaa jaalala uffachuu nurraa barbaachisa. Wayyaa cidhaa amantii uffachuu nurraa barbaachisa. Wayyaa cidhaa obsa uffachuutu nurraa barbaachisa. Wayyaa cidhaa abdii mootummaa Waaqayyoo uffachuutu nurraa eegama jechuudha. Kanaaf Waaqayyo nu waame. Kanaaf Waaqayyo maal ta'e? Nu eebbisuuf Waaqayyo maal godhe? Nu eebbisuudhaaf Waaqayyo nu waame. Nu jiraachisuudhaaf Waaqayyo nu waame. Nu boqochiisuudhaaf Waaqayyo nu waame. Mee waamicha keessan eessa iyyuu haa ta'u Waaqayyoon akka dhageessan inni isin haa gargaaru. Fakkeenyaaf Saamu'eel waamameera. Kitaaba Saamu'eel isa duraa boqonnaa 3:10 kaastanii yoo ilaaltanu akkuma Addaam jedhee akka waame daa'ima sana Saamu'eelinis waameera. Hannaas waameera, Saaraas waameera Waaqayyo. Dhiiras waameera, dubartiis waameera. Jaarsas waameera, jaartiis waameera. Dureessas waameera, hiyyeessas waameera Waaqayyo. Saamu'eelin yeroo waamu Saamu'eel mana qulqullummaa keessa ture. Waan nama dhibu keessaa jaarsichi Eeliin utuu mana qulqullummaa keessa jiru daa'imticha Saamu'eelii waame. Eeliin maal ittiin jedhe beektu? Natti dubbadhu anis garbichi kee nan dhagaa jedhin jedhe. Natti dubbadhu anis maal kee nan dhagaa? Garbichi kee nan dhagaa. Ijoollee Waaqayyoo guyyaa kana sadan bara jireenya keenya Waaqayyo nutti dubbatu. Waaqayyo nutti dubbatu. Isa faana isin dhangaggeesse kanas isinii mi'eesse kana caalaa baay'attanii dammaqinaan sagalee Waaqayyoo hordoftanii waamicha Waaqayyoo dhageessanii faarfattuu maqaa isaa dhaaltuu mootummaa isaa akka taatan Waaqayyo isin haa gargaaru. Xumura keenya Waaqayyo nuuf bareechu galatooma.